ijoollee shamarranii qabanii karameella sirraa fudhatu yoo ayyama isaan siitiin ta'e fedhii qabaannan ni dhungatu. Maal sii ta'u ijoolleen kun afran moo egaa dubartii afur irraa fudhattee jechuudha miti? Isaan maal sii ta'u afran kun? Isaan dana dhungadha. Maal sii ta'u maal sii ta'u? Neo, akka tola garree akkuma ijoollee ammaa haatti wallaalletti fiqiriidhaan walitti wal fuunanii wal jaalannee wal dhungannee wadaajii wal dhungannee maayii sassaabniitti ta'uu dandeenya. Kotio kabar kecha bulcha, jabbiyo kole kecha bulcha, mangisti algarra bulcha, nujalate bulcha, anu wala leya nogata but. Nada. Ada sih dari jam bertani.
Amin jira jur. Amin jira. Bisimal. Jira dabira alti baran elma tambara gere elmata. Mati ke talabutu. Isin soga Afghanistan aga ujolle. Amin. Maqaan keenya mee? Maqaan kiyya Baqqalech. Maa inni kun? Kana maa inni? Qunniidha. Qunni. Qunni kun kan maali? Qunniin kun waggaa waggaadhaan meera. Kana qabanneeti ijoolleen ganda gandaa walitti yaate kana qabatanii mana namaatirra deemuudhaan namaa hiru. Darbaa deemtu jechuudha? Kana eenyudhaaf? Warra mana dhaquusaniif haadha manaa saniif kennan. Nama biraatti hirtanii? Jechuun akkama ijoollee walitti yaane hunduu warra isaaniitiin geechuu jechuudha. Malee nama biraatti hirtanii kana? Bakka deemuu dandeenyu hundaaf ni hirra. Mee anaaf illee naa kenni kaa. Hin danda'an. Egaa mee amma dubartoonni kun warra isin shamarranii warri dhiiraa immoo isin duuba yaa'u. Maaliif isin duuba yaa'u? Isaaniifillee akkuma nuti aadaa keenya ta'eef isaaniifis aadaadha. Maaliif isin dura yaa'u? Isaanis qaamedha? Isaaniifis qaamedha. Ni taphatu ijoollee shamarranii qabanii karameella sirraa fudhatu yoo ayyama isaan siitiin ta'e fedhii qabaannan ni dhungatu. Ishiinis hin didduudha jechuun kun amma duratti mucaanii ishiinis hin didduudha isin akkam kan? Ishiinis hin diddu garuu yoo diddas immoo shaashii yookiin waanuma ishiin ofirraa qabdu tokko irraa mulquudhaan qarshii yookiin karameellaa yoo laatteef hin deebisaniif. Isinoo dhiira yoo isaan isin bira hafuu baatanii sirumaa gadi isin dhiisnu maal gootu mee? Sirumaa gadi isin dhiisnu amma galgala hittoodha maal gootu? Jedhan isaanis nama tokko qofan qaban hunda waliin ga'a waan ta'eef tokkuma qabanii oolan. Ayyaana gaarii si haa ta'u. Baga ayyaana waggaa itti gahe. Maal kun sitti dhaamote moo tokko lama sadii shaashii afur ofirraa qabda maali sitti dhaamote moo maali wanni akkasii? Dhaamachuu hin ta'in. Isaa hojii wanta deemnu qabamee kana. Eenyu wajjin? Isaan shamarran kana wajjin. Isaa hojii waan deemnuuf shaashii kana irraa fudhan. Kana shamarraa fudhatte? Shamarran irraa fudhan. Shamarran meeqarraa? Shamarran shaashiin shamarran afur irraa fudhan. Shamarran afurraa oginnaa fudhattu kana isaan fedhee si kenna moo akkamitti irraa fudhatu? Isaan aadaa waan ta'eefis isaan irratti dubbatanii anis duuba deemneeti shaashii irraa fudhan nunis shaashii irraa fudhan. Shaashii namaa kana fudhachuun yakkan ta'u maali? Yakka muti aadaa naannoo keenyatti isaanis waan dubbatan qabanii galgala waggaa karameellaa nu kennan eelnaa galanii shaashiin deeminaaf karameellaan qarshii waggaa nu kennan. Maal sii ta'u ijoolleen kun afran moo egaa dubartii afur irraa fudhattee jechuudha miti? Isaan maal sii ta'u afran kun? Isaan daana dhungadha. Maal sii ta'u maal sii wadaajii kenna? Wadaajii kiyya. Afur moo? Maal sii godha wadaajii afur? Wadaajii afur yaaduma jiru inni akkuma aaduma keenya dhungachuuf. Amma gaayi shamarran kana olii gad ariitanitti guyyaa qaammee kana shaashii irraa fudhattu hin dhungattu karameellaa irraa fudhattu. Mee wanni suquun namni jira ijoolleen kan si reebde si dabadabde si rukutte jira?
warri ijoollee suruqatti jiraame suqannee beekaa. Warra isaanii immoo Yookaan ijoollee mukaanota suruqutan dubartoonni yookaan obboleewwan isaaniillee yennaa shashirraa fudhattu kana wanni suqunname jira. obboleen isaanii wajjin deemnaa isaanis akkuma keenya obboleettiin deemaa as jirti. Isaanis akkumatti qabu kanaafuu anis hin dubbadhu jecha. Waliin ta'e jechuudha. Waliin qabne. Egaa amma kana fudhatee inuma galtaamu maal gootu? Isa kan qarshii naa kennan nan kennaaf yookaan fudhee dhangala'aa aduu biraa walitti qatarree bakka biraatti naaf fidanii qarshii naaf fidanii kennaaf jecha. Itti gurguratee jechuudha. Gurgurachuu hin ta'in qarshii amma waan jiru kun aaduma keenya. Amma afur qabdaati. Ani kun waan tokkollee harkaan qabu mee tokko naa kenni kaa. Kana isa kana egaa kennuu hin danda'amu. Maaliif? Kennuu hin danda'amu na gaafatu. Si gaafatu? Bitee tan baasa gaafate. Egaa ayyaana gaariitti haa ta'u. Egaa duraan isinii bariite. Mee har'a kun mana keessanitti gaa shamarran qaammee darbaa kun mana keessa hin jiru. Akkasuma ammasumas immoo dargaggeeyyiinis shaashii mammaratanii isaan marseetti argamu. Mee dargaggeeyyiin kun maaliif as dhufan ijoollee sana marsanii maal godhu? Ijoollee sana garuu iyyuu ijoollee sana gaaddideechuuf wajjin deeman. Maal godhuuf wajjin deemanii? Gaaddideechuuf wajjin deeman. Gaaddideechuuf. Maal jechuudha? Gaaddideechuu jechuun ijoollee sana akka mooraaliin isaanii akka kam jedhee wajjiniin sabni isaanii guddatuuf. Na kunoo amma duratti naan gaafadhu wadaajii dhayeetti nu aadee nu dhungatanii jedhu warri dargaggeessa akkasuma jedhan kana jechuudha? Dhugaadha yaa dhufu. Arganii dhungachuuf qabanii. Dhungachuuf. As keessa isin daa'ima qabdu dubartii? Qabdu? Kunoo amma akkuma duratti argu dargaggeeyyiin ari'aniitti shaashii irraa fudhatanii isin oduu agartanii maal gootu waggaa intala teessan dargaggeessi ormaa shaashii irraa fudhatu maal gootu mee? Nu garuu yoo qabee shaashii irraa fudhatanii hin dhahichina malee homaa dubbachuu hin dandeenye. Isaan hin dhokanne jechaadha nuyi. Ijoollee sun akka waliin qaanofne nu hin dhokanne jechaadha. Wanni kun aadaadha jechuudha? Aadaadha. Mee isinitti darbamu amma dargaggeeyyiin kun amma shamarran cinaa jiru wadaajee shaashii fudhatu ari'anii dhungatu. Isin mee wayita dargaggummaa keessanii waan akkanaa keessa dabartanii? Yeeni kun waa'een akkanaa kun har'a bicha odoo hin ta'in duruu jira. Duruu gizee keenyas gizee akka isaanii kana nusi akkanumatti dabarfanneeyu ijoollee dubaraa kana wajjin isaanii deemanii heeddisanii fi ragadanii warri sin beekanii nus hin beeknaa dubartittiinis dhiirtittiinis wal beekanii kanumaa ba'an. Sila kanaan booyyuu wal dhungatanii wanta lattiin shaashii irraa fudhate karameellaa kennite shaashii san irraa fudhatte warris immoo numa beeka kana beekinumaan. Na kanaafuu uumaa ijoolleen beeksan amma oduu asitti dargaggeessi qabee uumaa dubbatan jechuudha. Guyyaa qaammee kana shamarranii fi dardarran dargaggeessa akkanuma waliin deemanii yookaan guyyama har'aa wal argan kanaan gara fuulduraatitti wal fuudhuun hin mala. Dur akkamii mee akkam ture isin osoo nu taphachiiftani? Yeeni duris aduu akkanaa aduu qaammee aduu ayyaana waggaa kana hin deemaa micoosanii yookaan ulee fuuldura danqarsaa micoos suni hoo ulee seeraan utaalte ifuudhu. Hoo micoos suni ulee seeraan utaaluu baattee namtichi achi qabate ulee yoo jette micoon tuni maarageenyaadha jedhee ta'an jaarsa ergatee fuudha. Akkanaati. Amma isin akkasitti isaan fuutan jechuudha? Akkanumattan isaaf fuudhe. Akkami mee isaan immoo nu taphachiisan akkamitti akka wal argatan? Nayoo akka tola garree akkuma ijoollee ammaa haatti wallaalletti fiqiriidhaan walitti wal fuunanii wal jaalannee wal dhungannee wadaajii wal dhungannee maayii dhirsaaf niitii ta'uu dandeenya. Waan chikkiriidha. Ulee jedhan san irrumaa gortanii? Ulee hin qabnu nuyi shaawaan qabnu kooti saba kun uffadhaa hookan shurraabii kiyya uffata kanaa waan beekamnuuf haadha warraa abbaa warraalii ta'uu dandeenya. Ayyee gara fuulduraatis nagaa waliin sinaa jiraachisu. Ameen ameen.
Orang jabsa jadi mana bayi, kotu nadung kadu ya tu bayi. Orang jabsa jadi mana bayi, kotu nadung kadu ya tu bayi. Fajjaletti jedha fadda bunaanse naadu kamoonabda garaan sumaa jedhe washa malanala alanala karamellaa shaggee sitteedha nyaachisi sin jaaladhaa jette lapheedharraasine washa malanala alanala sirbi male ya kanayo mujayo magande kotu sirbi mujayo betete sirbi male ya kanayo mujayo magande kotu sirbi mujayo betete